warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota kiyyaa akkam jirtanii? Nagaa keessanii fayyaa keessanii miti nagaa jira alhamdulillah rabbil alamin. Akkuma agartanii biskuutii hojjechuuf bukeessaa jira. Abdiin har'a iskuula qaba. Iskuulatti luluqataa kanaafuu biskuutii hojjedhee fi nyaata inni iskuulaan deematu ni garsiisa. Hanga xumuramuu na waliin tura. Karaan iskuulatti illee nama luluqachiisa. Manattis nama luluqachiisa. Akkasii daawwattoota kiyyaa hanga xumuraan waliin tura isiniin jedha. Asumarummaa biskuuta keenya dalannee abdii ofirraa geggeessina. Sa'a 4 deemaa jechuudha nu bira guyyaa tokko torbaanii guyyaa tokko iskuula deemee achitti sa'a luluqii irra dabra. Kanaafuu amma sa'a 4 yoo ta'u inni gara iskuula isaa deema. Ani immoo sumaanuu wantoota daddafee luluqii isaa ta'an hojjedhee ofirraa geggeessaanii amma biskuutii bukeessuudha. Daawwattoota kiyyaa kun akkuma agartan abdiin iskuula deemuu dha. Ani immoo biskuuta hojuu fedha. Yeroo inni iskuula deemu baay'ee namatti hin tolu. Ana qofaan ta'eef kophaa koo kan luluqatu. Baay'ee biskuunni kun baay'ee sooftii kan ta'e foolii hedduullee kan qabne kilaasii keessa taa'ee waan nyaatuuf fooliin isaa nama akka jeequun fedhu. Garuu hedduu iyyuu hin nyaatu. Mee ani calliseetu nu godhaafi jira. Inni iyyuu sarmee baay'iseen fudhatu. Garuu godhaafi jira. Baay'ee easy softii keessi isaa qullaadha. Stiil kun amma bobboko kee jira buuca qorree gaccabsee isin agarsiisa. Kanatti kaa'ee barataa namni baratu ka yeroo kan manatti luluqata yeroo kan kilaasii taa'ee luluqata baay'ee garaa nama nyaatanii barattoota kan taasisanii beektu. Kanaafuu biskuutii hojjaa jira chaanaala kan koo asumaan like share subscribe gochuudhaan yaada keessan naaf barreessaa. Maqaa biskuuta kan hojjedhee geessee boorsaa isaatii guuree kennaa fi boorsamatti qabatee akkuma daa'immanii deema ta'anii jechuudha. Immoo biskuuta kan koo hojjaa jira maxxana shamarratti xiqqoo waan taateef hojjedhaa fi akkasii wallaahi sa'a 4 deema sa'aatiin amma gahee jira. Garaa nama nyaatanii eeguu baratanii asii sooma sa'a dheeraa soomanii ganaa kilaasii ta'anii kilaasittuu akka biyyaa san namaan hubatanii suutuma suutaan qammaseetonni jedha. Kanaaf hanga xumuraa daawwadhaa like share subscribe godhaa yaada keessan barreessaa. Akkasii daawwattoota koo kun daawwattoota kiyyaa maashaallah tabarakallah haala zaa'ibaatiin hojjedhee geessee fi jira. Baay'ee sooftiidha garuu kan hundaan hin deematu kafeedha keessaa fudhatu kun agartanii baay'ee sooftiidha. Keessi isaas akkana jira jechuudha. Of keessattuu maan qabatu deebi'ee ol boqoqa jechuudha. Kun amma as biratti kana keessaa aannan naqaa fi asitti immoo kana timira godhee fi jira. Gara nama nyaata. Kuno aannan as keessa si naqeera. Timira as keessa si kaa'e. Stiil fareesadii kun biskuutiidha kuukisii illee miti. La sooftiidha agartee. Wannaallee hin qabu. Maali kana foolii hin qabu fuudhan kilaasii keessaa fuudhadhaaf oolu jettee yaadda. Maali jennaan aannan? Aannan siinii yoo aannan siinii jedhee achi keessaan kaa'e.
Cinaa isaa kan kaa'e. እንግዲህ በረታ ከነገ የሰና ዳወቶ ተከና ያረታ አውዙ ላይ ያረታ ሚቲ ወይ ያረቲቲ ያረታ ሚቲ ገሩሞ አደት ቀበቴ ደሙ ፍሚጀቱ ሰኒ ጀቻ ክላሲክ ሰዋን ሰኑ ፈስኬስ መቀበቴ ሰኑ እንዳ ሰኒ ፈከት ወደ አካፉራ ኦፍኔ ቀዳኒ ሲባኤ በሬደ ከናለ አስኬስ ማለት እንገለ ናጎቴ አንሞ ሉቂቃ ኮንገርታን ኮባ ካንኮ ሉቀጣ ነቢላ ነመረፋ ጅርቲ amma baasnee geessina kan konkolaataa yaabisnee deebisna. Kun akkuma agartanii baagii fudhatee deemaa jira amma gara iskuulaa akkana kophaa keenya nu dhiisee deema akkana kophaa dabarsina kaa kun iftaara nuti. Sitaa toluga sekolah gari sif atau iftara gari sif atau mana gari sif atau saya aku tenurra aku tenurra